jiran gurmuun tumsu waboo mandheef guddin xirroo carcar jalaa gurmaani jiran hawaasi Oromoo Yemen jiraniif magaalisi naannawa ishii jiran yaamicha armee Oromiyaa taasisaniif maallaqa doolar 2,257 tumsu waraan bilisummaa Oromootiif taasisanii jira. Gargaarsi hun kagar fuulduraalee jabaateetti fuufta'uu koreen hawaas tumsu Oromoo Yemen ibsee jira. Gurmuun tumsu waboo mandheef guddina xirroo carcar jalaa gurmaani jiran marsaa afraffaa irratti sabboonan dhuunfaa namni maqaan isaa Dhaqqaba Lammii jedhamu akka dhuunfaa isaa qarshii miliyoona 1.7 gargaarsi tumsu waraan bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Qabsoon uummata Oromoo si galateeffattuu siin jen gumaatu waboo humneessuu sabboontoota Araggalixaa maqaa mandhee hiriyoone jedhu qarshii 3,500 waboo humneessuuf gumaachanii jiran. Tumsii waboo humneessuu jalqabne hanga bilisummaatiif walabummaa Oromiyaa cimsinee itti fufnaa jechuun waada isaanii haaromsanii jiran. Gumaatu waboo humneessuu ilmaan Oromoo biyya Afrikaa hibbaa maqaa garee waboo South Africa jedhu jalaatti gurmaanii jiran. Waboo humneessuuf maallaqa biyya South Africa 28 gumaachanii jiran. Galati keessan bilisummaa ta'uu jennaan gumaata waboo humneessuu jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen Konya Maribit dhufan jalaatti jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Yemenii qarshii waraan bilisummaa Oromootiif gumaacha doolar 900 birri Itoophiyaa 50,000 gumaachanii jiran. Akkasumas gumaati konkaga fuuldura akka jabaateetti fufuus beeksisanii jiran. Haalum kanaan mandheen Booranaaf Bareentuu birri 85,189 gumaacha waraan bilisummaa Oromootiif taasisanii jiran jechuun ajajaan olaanaan ABO waboo mandheeleen kun hundi gumaata waraan bilisummaa Oromootii taasisuun akka qabsoon bilisummaa Oromoo ABO waboon durfam fiixan baatutti gumaachi isaanii waan danda'an hundaan qabsoo bilisummaa Oromoo akka bir dhaabbatan beeksisanii jiran jechuun ajajaan olaanaan ABO waboo raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiif beeksisee jira. Gumaati mandheeleen kun hundi taasisu moona waraan bilisummaa Oromoo dhaqqabee jiru jechuun ajajaan waraan bilisummaa Oromoo raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiif ibsee jira. Nuus galanni keessan bilisummaa ta'uu isaniin jedhu. Harme ayah unda nagesi Sofia Nadir madan jati almandia Aguma cunamu andandea Luku warega kene atitia Wami caharme ayah unda nagesi Sofia Nadir madan jati almandia Aguma cunamu andandea Abbaan irree tumsa baaf sablammootan bakkaaka ibsa ajajaa olaanaa ABO waboo hagay 13/2021 ajajaan olaanaa ABO waboo dhimmi tumsa humnoota farra biyyiitaa waliin dhufanii mari'achuu eegaluu Associated Press irratti erga ibsaniin booda ololii sodaan raamad aktiivistootaaf miidiyaa piippiin karaa leelliftoota nafxanyummaa ifaan yeroo geggeeffamu warra ABO waboo moggeessuun qabsoo Oromoo gar fedhaniin micciiruun danta dhuunfatiif fedhii isaanii guutachuuf dhamaaniin ammoo harklaf jalaan geggeeffamaa jira. Akeekii tumsa sabootaa kun sirna Abbaa Irree Abiy Ahmed diiguun ergamtoota isaanii waliin seera dhiyeessuu mirgiree murteeffannaa sabootaa mirkaneessuun mootummaa oloo kan ce'umsu dhugaa filannoo haqaaf bilisaan geggeessuun uummata keessaa hooggan siyaasaa baasu. Tumsi yeroo gabaabaaf dheeraa qaamota siyaasaa gidduutti tolfam kun qabsoo sab tokkoof gargaaraa jedhamee waamanam qaamota tumsuun tolfatuun murtaa. Ololli tumsi kan dur dhaabbachuuf geggeeffam murnoo sadiin isaanis tokkoffaan leelliftoota nafxanyummaa ka olaantummaa Amaaraa ka sabboonummaa sabootaa dhabamsiisuun dhugoomsuun hojjetanii lammaffaan OPDO duraanii kaan mirgam leelliftoota nafxanyummaa fudhatanii raawwachuuf dhamaaniif sadaffaan qajeeltota qabeenyaa kaangoo bubbutuuf ilaallataniin geggeeffamaa jira. Akeekii olol kanaa tokkoffaan milkoomin tumsi kanaa danquun humnooti siyaasaa kan mirgiree murteeffannaa sabaaf sablammootaa fudhatan akka hin milkoomtochuu haal kanaan Abbaa Irree Abiy Ahmed aangoor tursuun gidira uummattoota irraa dheeressu ta'a. Leelliftoonni nafxanyummaa bar 150 oliif eenyummaa Oromootiif saboota cunqurfamoo dhabamsiisuuf dhamaan kan ardhas Oromummaa dhabamsiisuuf wiixxifataa jiraniif faallaa ilaalchi siyaasa isaanii waan ta'eef dur dhaabbatu. Lammaffaan yakkoota Oromiyaa, Beeshaangul, Tigraay, Walaytaa, Imaan, Sidaamaaf kan fakkaatan keessan raawwatan haguuganii yakkamtooti akka seeraan dhiyaanni danquuf yakkoota waggoota 30 darban Oromiyaa keessan raawwatameef gaafatamaan jalqabaa OPDO waggaa 27 akka qaamii PRDF ergam kan fudhatee kan Oromoo irraa yakka raawwachaa ture OPDO kunis afaan hangaa'ota OPDO dhugaan ba'aa ture yeroo ta'u Abiy Ahmed
shororkeessan nu jedhee paarlama fuuldur taa'ee dubbachuun yakkama ta'uusaa fudhatee jira. Yakkoota wal fakkaataaf ulfaatoo baroota 3 darban keessan raawwatamaa jirus itti fufiinsan yakku waggaa 27 heddalagataniif kan ragaan ammaat Oromoon PP yookaan OPDO caal diinama kan hin qabne kan mirkaneessu yakkoota baroota 3 darban keessan raawwatanii baroota 3 darban keessattis OPDO maqaa jijjiirrachuun leelliftoof nafxanyummaa irraa dirqan fudhatanii Oromummaa dhabamsiisuuf yakka olaanaa Oromiyaa keessan raawwatanii jiru. Uummati Oromoo Gujii Wallaggaaf Shawaan ibiddi heettur qabeenyi Oromoo qa'een Oromootiif oobruun ibiddaan barbadaawee ciramee jira. Dhalli namaa maniitti cufamee ibiddaan gubamee jira. Dhalli namaa dhiiraaf dhalaan gudeedamee jira. Dhalli namaa dirree baafamee otoo uummati ilaaluu rasaasan reebamee jeefamee jira. Barootaan 27 darban keessa Oromoon akka baroota sadaan bifsuu kaneessa kanaan mani dhaatii baafamee adda baabaayii ba'ee rasaasan reebamee ijjeefameen tur. Ilmi heessanii boson jiraa jedhamee ifaan maatii rasaasan ijjeefameen tur. Dhiirri hin gudeedam. Dhalli namaa maniitti cufamee ibiddaan hin gubamne. Qa'een Oromoo ibiddaan gubamee viidiyoo waraabamee hin facaan. Milinikalees Oromoo ijjeesuus sirri. Biyyi ijaaruuf ijjees. Ardhas Itoophiyaa jiraachisuuf isin duu qabduu jedhamee ittiin qoosin. Dabalataan PP leelliftoonni nafxanyummaa akka gaafin siyaas Oromoo deebii hin arganneef woboon shororkeessan woboon samabaaraa kan Oromiyaa kee jiraatirraat sanyii duguuggaa geggees jechuun olol kijibaa facaasuur dabartee waraan guddaa woboo bobbaasuun uummata nagaa fixaa tur. Humnooti shiraa kun uummata Oromiyaa afaan Amaaraa dubbatan lixa Oromiyaa kee jiraatan ijjeesuun daldaal siyaasatiif oolfachuuf akka woboon ajjeecha sabaa irraa qiyyaafateen ololaa turan. Erga lolli Tigraay keessa jabaate booda garuu ajjeechaan maqaa saba Amaaraa jedhu Oromiyaa keessa geggeeffamuun dhaga'amuun hin jiru. Kunis ajjeecha kan ka geggeessaa turu warri argar Tigraay bobbaafaman akka ta'e kun ragaadha. Warri akka Oromiyaa keessa geggeeffamaa turu argaa dhagaa akka uummataa dubbachuuf sodaadhaan afaan cuqqaallatee turu amma afaan banuun tums kan mormuun guddoo namni ajaa'ib. Warri kun marti beekas ta'e wallaalan ajanda nafxanyummaa bakkaan ga'uuf yakka maqaa Itoophiyaatiin Oromoof saboo biroo irratti geggeeffamuu jiru aguuguun gaafatamummaa keessaa ba'uuf wixxifatu. Tumsi kun dhugoomuun Abbaa Irree Abiyyi Ahmed burkuteessee yakkamtootun du'aan seera dhiyeessuuf shororka keesseenanii jiru. Barangoo siyaasaa harka PP jiru keessatti moromtoonni siyaasaa tumsi siyaasaa ABO wobootiif TDF morman akeekii isaanii ergam leelliftoonni nafxanyaa fudhatanii fiiguun irraa adda baafamanii hin ilaalaman. Tumsi TDFtiif ABO woboo gidduu taa'uuf deemu. Dur dhaabbachuuf ololuun takkaayyuu siyaas wallaaluurraa yookaan ammoo yoo handuu coqorsiin biqiliin arreen jettisan irraa akka madduun beekamuu qabu. OPDO'n akka TPLF'n tolfamtee akeekii PRDF galmaan ga'uuf bobbaafamti shakkiin hin jiru. OPDO'n tolcha isii waliin walloltee tolcha isii uumadheessuuf dhabamsiisuuf yaaltee of ijjeessu jirti. ABO woboon garuu kaayoo sabni Oromoo qab galmaan ga'uuf jaarmiyaa dhiigaaf lafeen ijaaramee ergamtoota goofta diinaa ergamtoota goofta jijjiirrachaa ba'an ABO woboon goofta diinaa yoo jedhan malee ergamtu jechuuf aamila ittiin qaban. Kanaaf ragaan ABO woboon waggoota 50 darban keessa ibiddaan qoramee beelaf dheebukee dabree dhiigi dhangalaasee du'ee qabsoo jiraachisee haalota zaliiliif rakkisoo ta'an keessatti akeekaaf kaayoo Oromoo qabatee uummata isaaf amanama ta'uu mirkaneessee jira. ABO woboo uumamni isaa kaayoo saba Oromoo galmaan ga'uuf malee ergamuuf hin ta'u. Waliigalteen saboota gidduu tolfamuu deemus kan danta sabaa isharam kan ABO woboon abboomam kan mirgiree murteeffannaa ofii murteeffachuu saba Oromoo mirkaneessu kan fedhiif walqixxummaa sabootaa irratti hundaa'u akka ta'e uummati keenya akka hubatuu fi olol diinaan akka hin burjaajoomne ajajaan olaanaa ABO woboodha. Dhumirratti tarkaanfiin tumsi siyaasaaf waraanaa ABO woboon saboota cunqurfamoo kan mirgiree murteeffannaa tamanan waliin taasisuuf haasawaa eegalam kanaan rifattee kan fiisa qophee